Gola adda bilisummaa Oromoo keessa naanna'aa jirtuun maddi odeeffannoo keenyaa icciitii isaanii baasuu dhaga'amee jira. Kunis marroon hayyu duree jettanii na waamtan malee jechuun qondaalota waboo gidduutti mufii kaasuun dhaga'ame. Waan hin taanee fi waan isaaf hin malle gaafachuun kan beekamu marroon ajaja zoonii lixaa ta'e osoo bu'aa hin buusin ajajaa waliigalaa naa tolchitan malee jechuun isaan ajajoota zoonii giddu galeessaa keessatti mufii cimaa kaaseera. Keessumaa Jaalsanyii Nagaasaa adeemsa marroo kanaa akka mormuu walgahii torban darbee Jaal Abdii, Jaal Booree fi Jaal Abbaa Seenaa irratti hirmaatan keessatti aarii guddaadhaan ibseera. Sababiin guddaan immoo eega adda bilisummaa Oromoo dhalatee as hamma ammaatti hayyuu durii jedhanii kan of faarsan Oromoo lixaa kanadha. Garuu hamma ammaatti faayidaa qabsoon isaanii Oromoof fidee hin argine jechuun mormii isaa dhageessiseera. Dubbiin hayyuu duree kun bara Jaal Daawud hoogganaa ture irraa kaasee kan ture yommuu ta'u, hayyuu durummaa fi maqaa wallaggummaan yookaan adda hin baane ta'us hamma ammaa qabsoo Oromoof akka faayidaa homaayyuu hin buufne kan dubbate immoo Jaal Abdii Sabaati. Walumaa galatti marroon hayyuu duree ta'uu haa turuu akka ajajaa zoonittuu homaa bu'aa akka hin buufne kan dubbatan baay'eedha. Ammas marroon qabsoo waraana bilisummaa Oromoo kufuu jala gahee awwaalee deebi'uuf yoo ta'e malee marroon ulaagaa kamiinuu hayyuu duree fi ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu akka hin qabne qondaalota baay'eetu dubbatee mormii isaanii dhageessisaa jira. Akkuma xuwwee jijjiiruun ittoo hin mi'eessu jedhan sanaa zoonii lixaa ta'ee kan bu'aa hin buufne ajajaa waliigalaas ta'ee marroon akka bu'aa hin buufne beekamaadha jechuunis qeeqa hedduu dhageessisaa jira dhagahamee jira. Odeeffannoo biroon guyyaa kaleessaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata Wallaggaa magaalaa Naqamtee deemuun ergawwan jajjaboo dubbatanii jiru. Kanumaan kan wal qabatee dheebuun uummataa misoomaa fi nagaadha. Uummanni Wallaggaa waan deeggaruu fi waan mormuu, waan argatee fi waan dhabee uummata adda baasee beekuu uummata karoodha. Uummatichi addabaabayii irratti warreen nagaa balaaleffatee warreen badhaadhinaaf hojjechaa jiran leellisaa ooleera. Dheebuun uummatichaa lola shororkaa fi hokkora osoo hin taane nagaa, misoomaa fi badhaadhinadha. Kanaaf ammoo guyyaa kaleessaa ba'ee kumaaf gatalaan dirreetti mataa jijjiiramaa abbichuu sagalee tokkoon deeggaraa oole. Uummanni tokkummaa Oromoof wareegama akkaan qaalii baasaa ture ilma isaa waliin hiriiruun jaalalaa fi aantummaa guddaa akka qabuuf addabaabayii irratti lallabatee jira. Hiriirri uummatichaa warra qabsoo yeroon irra darbee bosona keessa jooruun misooma danqaa ooluu waliin osoo hin taane warra hirriba malee hojjetee badhaadhina dhugoomsuuf hojjetee waliin kan ta'e ifa godhe. Mootii Kumsaa Morodaa ilma Abbaa Gadaa mootii gootee moosisaa oolteetti. Orolli kijibaa sunii fi hawwiin diinota Oromoo guyyaa kaleessaa Wallaggatti lolaa ibidda buutee ta'ee jira. Lammii Wallaggaan gaditti dachii Wallaggaan olitti galanni har'a dhangala'ee ergaa ifaa diinaa fi fira Oromoof dabarsee jira. Uummanni kun ilmaan isaa waliin akka jiru, badhaadhina akka deeggaruu fi nagaa akka barbaadu tokkummaan dirreetti ba'uun sagalee isaa dhageessifatee jira. Hiriirichi hiriira hangamasitti hiikoo guddaa kan qabuu fi kanneen jijjiiramicha qeeqan danqanii fi faallessan si'a 2-3 irra deebi'uun akka yaadan kan taasisee ejjennoon uummataa kan itti calaqqisedha.